wanni hedduu nuti nu rakkisaa jiru wanni nuti wajjin cinqamaa jirru yoo sana dhabne jawaalli keenya dalaguu gonkumaa hin danda'u maali beektuni baatirii moobaayilii keenya gariin faa gawwiidha gariin kaa 4G bitataniiti dafee irraa bu'a 4G bitatanii jechuudha ariitiidhaan irraa bu'a garuu yoo baatiriin hin jirre jawaala fayyadamuu hin danda'amaa hin danda'amu kanaafuu har'a immoo siitingii keessaa phone number osoo hin taane aappilee tokko garaagaraati wajjin cinqamoo osoo hin taane phone number irratti shisma siitingii keessatti waan off gootanii jirtan wayii on gootanii banattanii baatiriin keessan fedhii rabbii guddaatiin bi'iznillah gawwii ta'a ani itti fayyadamee guyyaa lamaan dura nama rarraan isiniif maxxansee kanaafuu kottaa nafaana bu'aa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtan utti nagaan jiraadha. Nagaan rabbii guddaa isinirra jiraatu jecha kottaa har'a nafaana bu'aa. Warroonni tokko tokko isiniif hin galle suutaan isteeppii kiyyaa hordofaa an xiyyaa isiniif qabaa isiniin jecha wassalaamu alaykum. Egaa kabajamtoota keenya barumsa walitti deebinee jirra. Mee barumsicha har'a isin agarsiisa baatirii akka itti jabeeffattanoo akka itti dhibba guutu hin bu'u baatiriin sun dafee irraa jechuudha ani itti fayyadamaa jira. Kanaafuu insha Allah isin agarsiisa kottaa nafaana bu'aa isiniin jedha. Obboleewwan kiyya warroonni akka wanaa YouTube channel kiyya argina qaati YouTube channel kiyya subscribe godhaan jajjabeessaa linkiin isaa bakka hunda jira. Profaayilii isaa kanuma Facebook kana kanuma TikTok kana jechuudha. Akkasitti dhaqaa subscribe godhaa like illee tuqaa anas jajjabeessaa ofiif jajjabaadhaa. Kan isin jedha egaa mee gara barumsichaa deebinee siitingii keessa wagga seenne bakkuma dheengadda isin agarsiise bakka baatirii adda diivaayizii kana keessa seentanii isinii bakka xiyya isiniif qabi jechuudha. Warroonni namoonni tokko tokko isiniif hin galu nan beeka keessa akkana waggattu ittiin wagga takkaaf sana booda bakka baatirii jedhamu argattanii bakka xiyyaatti qabi wagga tokkoof gattuqxanii sana booda obboleewwan kiyya akkas olaatanii macarrashaa irratti ol akkas gootanii macarrashaa irratti jechuudha. Sadaffaa kana irratti bakka moor baatirii jedhu siitingii kana keessa bakka tokko gattuqxanii kana sadanuu on gootan jechuudha obboleewwan kiyya. Akkuma argattan kuni lakkoofsa achirratti haga baatirii keetii sii baasa jechuudha. Kana sadanuu on gootan baatiriin keessan turuu danda'a jechuudha. Isa gubbaa kana immoo hin dagatinaa on gochuu. Kun immoo lakkoofsa baatirii keessanii isiniif baasa gubbaatti. Egaa yoo kana sadan on gootanii fedhii rabbiitiin baatiriin cimaa ta'uu danda'a isiniin jecha barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Haga barumsa biraatiin walitti